inni gartee dubbattu. Mul'anni akkuma maqaa isaa irraa hubannu iyyuu Dofte maal isa dofte maamuutiin godhanneeti. Anis dubbachumatti jira bee. Anis dubbachuun jira. Nu Beeksisa jeequu jirta malee yeroo baay'ee beeksisa eenyu hojii dubbachuu eenyu hayyama gaafatte maal dubbachuu jirra waliin dubbachuuf. isin wajjin waan dubbachuu fi waa'ee Wangeelaa duratti ni seenaa waa'ee yaalii guddaa taasisaa ture garuu immoo na seessisuu diddanii waa'ee Yesuus yeroo haasoftan irratti. Waa'ee Yesuus waa'ee Phaawulos haasa'u jirra waan Yesuus haasa'utti hin jirru amma. Ammallee waa'ee Yesuus isa duratti gaaffii natti ta'aa ture isa sanatti Amma dubbachuu fedhii guddaa qabaachaa ture. deeqaa takka waan. Networkii keetiin sirreessi hanqasu dammee kana hojii olfinna dammee waa'ee wantaan gaafa jira mul'ata jechuun maaliif beektan mee mul'ata Yohaannis mul'ata kana eda mul'ataan akkana waan akkana na dhufe mul'ataan inni daga waan akkana arge yeroo jedhu maal jechuu afaan Oromootiitti jedhe jira keenya. ana taammee gindoo gaafataa jirta fakkaata. Taa'ame suma. Okay. Galatoomi gaameen na dhaggeeffadhu. Dofte yeroo tokkicha mut godha. Ustaada. Dofte ati mo'ii taphachuun beektu moo gadiin si buusa? Sirratti hin qabaa inni ikkattaati nama kamidha sa? Aadaa na godhe dofte yookaan gadi si buusa kabajaan taa'e tole. Itti fufaa ustaasa. Ayyee galatoomii thank you. Eeshi. Eenyu gaafii afmaani gaafuma kallattii jechi bara hiikoo adda addaati hiikamaa miti afaan Oromoo kun. Gartee afaan Oromoo kun bal'aa. Ka kanarraa itti kalaa'u kan gartee mul'ata jechuutti kalaa'u mee akka biraati akka naannoo biraatitti afaan Oromoon tun laqoota adda addaa dubbatti beeki. So waan jedhe mul'ata jechuun Oromoon Harargee Arsiin Wallagga mul'atan jettu waan gartee naannoo biraatiin mul'ata jedha malee. Waliigallee? Egaani Akkuma haadhatiyya harmeetiyya abbaa kiyya kan jedhu maal namni akka adda addaatti waan adda addaa haboo andooyyee adaadhaa eenyu waan jedhu akkumatti maqaan kun wal dhaba. Waliigallee kanaaf mee mul'ata jechuun maal jechuu hiikoo biraati afaan biraatitti jechuun afaan waanuma kana jecha kana kala mul'ata jechuun maaliif beektaa waan biraa abjuu jechuun maal jechuu Qooyi na dhaggeeffadhu ka abjuu fi mul'ata walitti hin fidiin amma taraa isheen sitti ba'a amma na dhaggeeffadhu. Akka macaafa qulqulluutti si deebisa malee immoo akka waan kaanitti si hin deebisu na dhaggeeffadhu naan. Akka afaan Oromoo naa deebisu dura. Ushi akka afaan Oromootti si hin Akka afaan Oromoo garaagarummaan mul'ataa fi abjuudhaa maali? Waa gaaffii meeqa koomentii dubbisaa taasisaa jirta. Obboleessa koo boqon yoo gaafaan boqonnaarraa wangeelarraa waasi gaafa dhiin deebisa waan siin jedhe mul'ata jechuun afaan Oromoo taasisaa jirra wangeelli afaan Oromoo barreeffame yoo afaan Oromoo nun galee wangeellis nuuf hin galu ni amantaa kana. Mul'ata jechuuni. Mul'ataa fi hiikuma mul'ataa fi dikshineeris manaanaan qaba afaan hundate mul'ataa fi abjuu jecha jedhu kana lamaan naa adda hiikin jedhe. Tole. Ishi Dura garuu hiika mul'ata. Amma immoo abjuu as jala koomentii jala argattee itti dabalattee haa ta'u immoo numas obboleessa koo osoo inni jedhin durattuu si gaafadhe mee haa jedhu waan fedhe asii jedhe akka itti jedhiiti daqiiqaa tokko si kanne daqiiqaa tokko osoo hin ta'in daqiiqaa tokko lachuutu amma gartee nyaataa fi dhugaatii maali garaagarummaa yoo naan jette jetuman sekendii 30 keessa siima waan siin jedhe daqiiqaa takkaa gaditti mul'ata jechuu fi afaan Oromootitti abjuu jechuu nu hiik uummanilleen afaan ni beekanii haa dhagaanii. Tole. Ishi. Mul'ata jechuun hafuura qulqulluudhaan kan namaaf kennamudha. Abjuun immoo hafuura seexanaatiinis ta'uu danda'a. Foonuma keetiin waan guyyaa hojjettes halkan minaama moo manaaba moo minaama jettu sin akkasidha waan ishee akka afaan keessanitti abjuun kuni garuu mul'anni minaama yookiin minaama isa afaan addaa qabna Oromoodhaan isaan hafeetis maarree fi afaan keessatti waan hin jedhin Oromoo anis Oromoo atis Oromoo afaan Oromoo kun damee baay'eedha ana qofa irratti hin hirkisin afaan Oromoon gartee naannoo biraatti akkana jedhama afaan Oromoo loqoda biraa akkana jedhama jedhi malee akka keessan hin jedhin Amaaraa miti Oromoo miti mul'achuu okay. Tole abjuun minaaba kanaaf iyyuu akkuma mul'anni waan abjuudhatti arganii miti. No akkas miti.
mul'anni kuni waan yeroo kam argan waan guyyaa keessa argan immoo yeroo ciisan argan. Mul'anni guyyaas arguu dandeecha yeroon qabu mul'anni iddoo garaagaraattis akkamitti mul'ata? Mul'anni kuni yeroo raftu mul'ata kana eenyutu mul'ata kana eenyu namatti mul'isa? Mul'ata hafuura waaqaatu namatti mul'isa hafuura qulqulluu. Abjuu eenyu nama mul'isa? Abjuu seexanni sitti mul'isuu danda'a guyyaa waan hojjechaa oolte halkan irra deemuu seexanni sitti mul'isuu danda'a. Dhaggeeffadhu waan siin gaafadha. Mul'ata eenyutu nama mul'isa? Hafuura qulqulluu manfas quddus. Waan abjuu eenyu nama mul'isa? Abjuu hafuurri qulqulluu yeroo itti sitti fidee abjuudhaan si gorsu jira garuu ergaan seexanaa afaan Oromoo naa deebise. Abjuu mul'ata eenyu nama mul'isa hafuura qulqulluu jetteemi? Yaa. Hafuura qulqulluu malee wanti akkasitti mul'istu. Waan siin jedhu hedduudha. Ganaan ragaa si gaafachuu deemu waan kanarratti dhaggeeffadhu. Bakka mul'ata namni akkanumatti arge hedduudha. Abjuu kana eenyu nama mul'isa? Abjuu wantoota sadirraa dhufa. Dalagaa jirta? Tokko. Seexanarraa. Hayyee seexanarraa. Foonuma keerraa. Foonuma keerraa. Hafuura qulqulluurraa. Hafuura qulqulluurraa. Kanaafuu abjuun hafuura qulqulluurraa is namatti ni mul'ata miti? Bakka amma waliin tokko walii gallee bara malaal. Walii gallee. Mul'ata amma Phaawulos dubbachuu jiru kana mul'ata kana mul'ata eenyuti? Mul'ata hafuura qulqulluuti inni kun. Qaama isaa keessaa kan waraanu kunoo. Hafuura seexanaatiin karaa dhukkubaa ta'uu danda'a amma waan waraanu wayii hafuura ergaa seexanaa keessa jira jedhe waan isa waraanu kuni. Ergaan waan waraanu ergaan seexanaa santami. Maal jette? Ergaan seexanaa ta'e isa waraantu santami. Waan isa waraanaa jiru kun kaatarii dhukkuba ta'uu danda'a. Dhukkuba kalee ta'uu. Dhukkuba kalee qaba. Phaawulos takkaatu waanuma kalee waan cinaachasaa dhukkuba isaa waan takka wangeela keessa dubbatee illee hin beeku Yesuus illee hin dubbanne inni illee waan dhukkuba dubbatee hin beeku. Kana siin dabalu jira. Siif hin hubatamne malee dhugaa waan sigaa ergaan seexanaa tun ta'e isa waraantu dhagna isaa keessaa waan isa waraanu kun seexana moo ergaa seexanaa sani moo kaleedha moo tiruudha moo somba? Na dhaggeeffadhume siin fixa amma lakkoofsa 10tti qabdi waan sun xiqqoodha waan ta'eef dubbisee si xumuruu daqiiqaa tokkitti iyyuu guuttu waanta ta'eef. Dubbiseyyee. Mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabneetti wanta dhagna koo keessa taa'e na waraanu ergaan seexanaa naaf kennamee na rukuta. Qoy hin xumurre. Na rukutuu isaatiin ol of qabuu irraa na dhoowwa. Kanas akka ana irraa fuudhuuf si'a sadi gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa irraawwata naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hunduma irra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoos jedhee dadhabbiitti salphinatti rakkinatti ari'atamutti gidiraatti anatti hin tole yeroon dadhabutti nan jabaadha jedha gooftaan galanni gaafatu. Ergaa seexanaan naa kenname jedhe moo ergaa waaqayyootu ergaa hafuura qulqulluun naa kenname jedhe? Amma shaada mojii tame waan si gaafadhe malee please an waan si gaafadhe qofa malee maqaa keeyyoon si gaafadhe maqaa obboleetteetii naaf hin himtu please nama waa beeku jaarraa 20 takkaa jira. Ergaa seexanaa naa kenname jedhe moo ergaa hafuura qulqulluun naa kenname jedhe? Atumaan dubbisa. Tole irra deebi'ee dubbisa. Irra deebi'ee bakkaan itti dhaabeen dhaabbatta moo irra deebi'u guutuu isaatiitti qubee takka si gaafachaatiin deema. Mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti. Akka inni ol of hin qabnetti mul'ata gartee sanaaf. Phaawulos mul'ata arguusaa beekta miti rama mul'ata argaa jiraachuusaa mul'ata ammas. Isuma jedhe kana Yesuus ragaan baanee fi gara Damasqaa osoo deemu guyyaa gartee kana ifaan wayina jedhee fi ofiif jedhe kana qaamni ragaa beef tokko hin jiru. Warri isa wajjin deeme sagalee qofa dhagee jaa bakka gariititti gartee maaliif maal dhagee hin kufan jedha hin jigan jedha gariin hin jiine jedha kana umaatu dhiisi waan laalachisu. Amma dubbisu guutuu isaa. Mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akka ol of hin qabneetti. Akka inni ol of hin qabnetti.
akkan ana hidhee dubbachaa kama Phaawulos dubbata. Ofuma isaatiif dubbachuu jira barko ofiif dubbachuu jira namni qaamni ragaa beefta kan jiru Iyyasuus ammoo ergaa isaa qaama abbaatu ragaa bahaaf dhugaa bahuun kan koo hin fudhatamu jedha Iyyasuus Waaqayyoon ragaa baaf Phaawulosiif eenyuun ragaa baa Kiristoos akka ragaa beef ni fidda ishii waluu argeen beeku Iyyasuus sekendii takkaaf argeen beeku Phaawulos. Osoo argin biyya lafaa irraa Iyyasuus biraa deeme Iyyasuus osoo Phaawulos waliin argin biyya lafaatti deeme Phaawulosis osoo Iyyasuus hin argin biyya lafaatti irraa deeme anyway bira kuti okay ergaa san itira deebi dubbisi sila mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akkan olof hin qabnetti wanta dhagna mul'ata ammas hin jedhamne sanaaf akka ol hin qabnetti hayyee wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa naaf kennamee wanti dhagna koo keessa taa'ee ergaan seexanaa na waraanu naa kennamee eenyu kenneef ergaa seexana san na rukuta eenyu kenneef Waaqayyo ammoo Waaqayyo kenneef hafuura qulqulluu kenneef naan jette ammoo waan ni gartee mul'ata san ergaa seexana ka isa waraanu kana eenyu kenneef ergaan seexanaa kun Waaqayyotu akka ittiin inni olof hin qabneef waraansa keessa isaa yaatame eentu kenneef qaama kenneef si gaafa jedhu Iyyasuus Kiristoos waaqoonis waaqummaanis gooftummaa waaqara naa kennemte eenyu kenneef waaqaa kenneef ergaa seexanaa ka isa waraanu kana qaama dhagna isaa keessaa kun eenyu kenneef Phaawulosiif Waaqayyoodha moo Iyyasuus Kiristoos tu kenneef. Amma immoo gara Iyyasuus Kiristoos Waaqayyo addaan baasutti kaatee. Eenyu kan hayyee nama abbaa fedhee fiti qaamni mootummaa fedhee haa ta'u eentu kenneef hin jedhe ergaa seexanaa kan eenyu kenneef. Siif himaan jiraam siif hubatamuu dide malee. Naa deebisi afaan keetiin gurraan hin dhaga'u jira piliis naa deebisi sammee bira dabarraa namni nama jaja eenyu kenneef. Phaawulostu akka ittiin of hin janyeef jedhee waraansa irra deebisi qaba. Okay mul'ata sana eenyu kenneef eegi mul'ata sanni himta amma kana himuu hin jedha mul'ata eenyu kenneef. Mul'ata ammas hin jedhamne kan jedhu sana Waaqayyotu kenneef gooftaa Yesuus tu kenneef. Ergaa seexanaa kana eenyu kenneef. Ergaa seexanaa kana immoo Phaawulos akka of hin janyeef akka inni dubbii kana kenneef hin jedhe naa kenneef eenyu kenneef hin jedhe. Mul'ata guddaa argu kanaan akka of hin janyee fi hafuurri kun keessa jira akka ittiin waraanee deebisuudha. Eentu kenneef an yoo kanatti waliin dhamanne kanan jenne waan waliin haasa'u nus hin jiru namni si hojii haasa'u hin jiru. Eentu kenneef. Dhiisuu dandeessa haasa'uu namni si kadhatee si faana haasa'aa jiru hin jiru. Because hin miliqin eentu kenneef naa hime afaan Oromoon dubbachuu jira. Ergaa seexanaa kana eenyu kenneef ka dhagna isaa keessa taa'ee waraanu kana naa himika. Waaqayyo kenneef moo Iyyasuustu kenneef. Waaqayyoof Yesuus addan baasii isaan lamaan tokkodha. Hayyee Iyyasuusitu kenneef ergaa seexanaa ka dhagna isaa keessa taa'ee waraanu kana kan mul'ata sanirraa isa dhoowwu. Iyyasuus kan inni kenneef namichooyi mul'ata guddaa kana kenneef. Tamme si kabaja tamme please. Obboleessa sabaa obboleessa foonii kan biyyaa kan afaan walitti qabnu waan siin jedhe ergaa seexanaa kana kenname moo hin kennamne Phaawulos. Ergaan seexanaa kan inni kennameef ati waanuma isaa okay amma waan kenname moo hin kennamne kenname naan jedhi hin kennamne jedhe takka. Ergaan isa keessa jiru kuni akka inni mul'ata arge dhaggeeffadhu ergaan kun hin kennameef moo hin kennamneef. Kun fayyaa miti waan ofii keeyyitu malee waan namni haasa'u dhageechu mooti. Amma aartee utaaltee arree ofitti hin baasin waan si gaafadhe gaafii nama gaafachuun arrabsoo fida yoo nan gaafadhe itti maa seenta. Okay si gaafadha mul'ata eenyu kenneef jennaan Iyyasuustu kenneef naan jette miti. Inni sirriidha kaa inni waan dhugaati. Sirri fudhadhe anis amane fudhadhe amane ergaa seexanaa keessa rukutu kana Iyyasuustu kenneefi. Kennuu fi danda'an beekamoo akka inni mul'atichaan of hin janneef. Naan jedhi danda'a miti waan lama hin danda'aaf hin danda'u miti ifatti kallattiidhaan daayirektii naa himi. Kan akkuma mul'ata Iyyasuus kenneef san ergaa seexanaa kanaas Iyyasuustu kenneefi. Macaafichaa hubataniif sammuu isaanii banedha kan keenya kan keessan immoo akka itti buqqanaan dabarin naas hin arrabsi sin arrabsu sin kabaja mana keenya jirta akka geesse akka keessummaas si kabaju sin arrabsu yoon si arrabsuu fedhe naan beeka akka itti nama arrabsu osoo jechaan lamtu ine wangeelumaanin si tokko si rukuta waan sin jedhe ergaa seexanaa kana Iyyasuustu kenneefi Phaawulosiif ka isa rukutu kana dhagna isaa keessa. Amen galatoomi. Ergaa seexanaatiin Yesuus ergaa seexanaa kenneef jechuudha. Kanaan isa rukutu ganaa deebiste gaafa yanqanamu. Kanaafuu ergaa seexanaa kenneef Yesuus galatoomi haleluuyaa eebbifame fixadhe. Kanaaf maan rakkate. Maal irraa hubatte rakkoo kennuufi. Yesuus Kiristoos ergaa seexanaa Phaawulosii kennee eessatti kenneef ayyee wal arge naa himi bakka amma. Kanaan si gaafadha.
Eessa Akka fudhate? inni Yesuus Kiristoos waan waaqayyoon kanneef dabarsee barattoota isaatiif akkuma gartee anaa kan ta'e wal keessa jiru isaaniifis dabarsee kana jedhe. Eessatti Yesuus Kiristoos Phaawulos ergee ergaa seexaanaa isaa kanne takkituma tana naa himi. Ergaa inni seexaana ta'in lallabuu ture kana. wangeela keessatti waaqayyo hafuura warra isaaf hojjetaniif dhugaaf No, hafuuraaf sagalee sansiin isaanii jenneen. kenna jedha. Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin kallattiin wal argine waliin argine barattoota 12 filate moo filan. Filatte Phaawulosi waliin agarre Phaawulos keessa barattoota 12 barattoota keessa hin jira. Phaawulos hin jiru. Kanaaf eessatti kanneef ergaa kana Yesuus Kiristoos. Hafuura qulqulluudhaan. Fidi Phaawulosiif waan Phaawulos guyyuun Phaawulos Yesuus Kiristoos yoo dubbate kiristaanaan ta'a bakkuma takka Phaawulos Yesuus Kiristoos kan itti moggaase. Mee na dhaggeeffadhu Hin dhaggeeffadhu. hojii ergamoota keessa. Phaawulos Yesuus Kiristoos dubbate Phaawulosiif ergaa takkana erguma inni kanneef hafuuraan taatu kallattiin taatu ergaa seexaana kana bakka Yesuus Kiristoos Phaawulosiif kanneen ergaan kun siyaa rukuttu akkana siyaa gootu deemu wangeela lalabi jedheen bakkuma takka qofanaa kan kiristaanaan sii ta'a arraboo dubbadhu mana kanatti lubbuu haarawaan ta'a. Kiristaana taata. Eeyinta. Maal goota namni akkanaa kiristaana yoo ta'e badaadha. Kiristaanummaan hafuuraaf dhugaadhaan. Akkumaan waa hunda saali xolottiin as bahee uummata gartee waa hunda saali. Amma naa kanne waan biraa tamme nama amantii kiristaanaa wangeela dubbisu miti bakka ergaa seexaana Yesuustu kanneef naan jette bakkuma Phaawulos itti kanne. Phaawulos ani barattoota Yesuus ittiin beeku takkaa Yesuusin wal argeen beeku biyya lafaa kanatti illee arguufillee taa'u bakka Yesuus Kiristoos itti ergee ergaa seexaana kana kanneef qofa takkitti na naa himi. Pitadde waan hin lallabuun jiruli wangeelarraa gara quraanaatiin deema. Na dhaggeeffadhu qaameesi amma ta'e ishii siifan ayyaala. Umaa rakkoon hin jirtu. Boqonnaa naa kan ta'ee galatoon. Saawol jedhamaa ture qaba. Phaawulos kun haa ta'u Damaasqoo otoo ergamoota waaqayyo akkuma sii kana ari'achuudhaaf deemuutidha kan hafuurri qulqulluun itti mul'ate. Eenyutti mul'ate jedhe nam mul'ate jedhe moo Yesuustu hafuurri qulqulluun Phaawulos hin mul'ate jedha. Isatu natti mul'ate nan argeedha akka balaqqeessa waaqaa Baay'ee kuni ragaa namni akka jedhu Yesuus Kiristoos Maatiyos Yohaannis 5:34 irratti gartee barumsi namaa gartee hin fudhatu Yesuus waan namni jedhe hin fudhatu Yesuus biratti illee fudhatama hin qabu kuni namni isaaf ragaa beellee hin jiru qaamni isaa ragaa ba'ee hin jiru Phaawulos ofumaaf akkana firraa ofii isaatiif firraa isaa ofii isaatiif waa'ee Yesuus haasa'u jira waan jedhe ergaa kana bakkuma inni hayyakeetu bakka Yesuus ergaa seexaana itti naa kennee takka Yesuus itti kenneef sana qofa naa kennuu dandeessu tammee maaloo. Na dhaggeeffadhu naan didde malee sitti maaluman jira mani ergaan Phaawulos barreessee hafuura waaqaatu iyyuu miti ofuma isaatii barreessee jechaa jirta mitiire. Ofiif barreesse. Erga ofii barreessuu isaa beektee nu warra tamanneefoo inni humna waaqayyooti jenneerra nuyi ati bakka dhiisi kaa eega namatu barreessitee ergaa abbaa barbaaddee haa ta'u maaltu si galchire eega Phaawulos hafuura qulqulluudhaan barraa'ee hin barreessine jechaadha miti kanatti jirtu. Ma Yesuustu hafuura qulqulluun barreesse jedheeni eenyu isaa jajja kanuma firraa jedha kuni Yahudaasii miti barattoota Yesuusii miti ofuma akkana ka'ee Roomaa biyya faranjii keessaa dhufee diban namtichi. Wal beektu turtanii. Een beeka akkaataa isinumaa barreesse akkuma warruma kiristaana warruma addunyaatu barreesse nuu miti islaama kan barreesse kiristaanuma barreesse. Quraana gaafa barraa'ee akkasitti barraa'e gaafa jettanii nama bira tureetoo har'a dhugaa isinii ba'ee jira isin. Nuti Nabi Muhammad barattoonni isaa hundinuu kallattiin ijaan arganii waliin turanii isarraa barreessan. Kuni Phaawulos Yesuus biraan turre waluun argine afaan Yesuusis hin beeku bar. Okay. Hin beeku. Rabbi gaafas qoyka Rabbi gadi dhufeetiin Nabi Muhammad maddii taa'eetiin Rabbiin takkaa hin dhufne Rabbiin hin dhufne Rabbiin akka wangeelaatittis hin dhufne takkaa bakkuma takka Waaqayyoon hin dhufu Waaqayyoon gadi hin bu'u erga mootuma isaatii erga Gabriel ni beektaami Jibril the angel the messenger sanuma erga malee Waaqayyo gabbee hin dhufu namatti. Okay, Gabriel bira taa'aniitiin Gabriel faana haasaaniitti irraa fudhanii barreessan. Akkasi. Amma gaafii kana qofa deebisa Phaawulos ergaa seexaanaan waan naan jette dhaggeeffadume waan ati jette Yesuus Kiristoos ergaa seexaanaatiin deeme jechuudha ergaa seexaanaa Phaawulosii kanne naan jette mee eessatti ergaa seexaanaa isaa kanne takka tana qofa naa kanni deemuu dandeessa taa'uu dandeessa achi booda anis waan lallabuun qaba.
Phaawulos tu jedhe naaf kenname akkan ittiin of hin jeenyetti naaf kenname. Eessatti wartee Waaqayyoon kan kee wanni Yesuus Seexaanaaf kenne. Naak Seexaanaaf homo Phaawulos dubbate. Phaawulosiidhaaf ergaa Seexaanaa akkan isa rukuttu kana. Innoo dubbachaa jira dhugaa sii bahe naaf kennamee akkanan ittiin qaama biraa ragaa itti barbaannaa bar. Ragaa itti barbaanna. Ragaa baatu. Sammuu kee hubani malee hin ta'u inni dukkana keessa ta'anii waan ifa keessaan hin hubatanii silas. Sammuun banamteetiin sitti haasa'u jira miti. Sammuu cufaatiin sitti haasa'u jira. Eentu cufaadha uummanni nu hin murteessa tamme maa nun nan arrabsini. Dhugaa Waaqayyooti otoo anatu nama quraana keessan hin beekne malee amma kana xiqquma nama quraana keessan beeku sun ta'e. Wangeela baay'ee isaa beektaa toofiikeetti yoo quraana lafa amma jechuun hin jedhiniiti dura wangeeluma kana xumurime wangeeluma kana. Sammuu teessee haa wangeelatti amanaa jedha wangeelatti amane dura ifichatti amanaa jedha amanimee dura Iyesuus jettuun amanne duraati. Egaa itti banuusaa beektee egaa akkas jechuusaa beektee maaliif waan itti ajaa'ibsiiste beektu ergaa Seexaanaa boqonnaa takka Iyesuustu ergaa Seexaanaa Phaawulos kan netti rohanan sheemoyyuu sittiin kofalee bar hin kofalee bararra hin kofalee akka malee hin kofalee akkamitti ergaa Seexaanaa Iyesuus namaa kan waan hamtutti akkamitti nama ajaja Seexaanaa nama keessaa baasa. Namatti si galchaan akkasii sammuun isaa duudaa kanatti hin galchaa bar. Akkamitti kanaafuu Yesuus akkasii jechuudha namatti hin galchee jechuudha hamtu Waaqayyo hamtuudhaan nama qoruu hin jenne karaa itti keessaa baan nama wanni godha. Yoo akkasinii kana taa'an maal godhanii dirqama. Waaqayyo jaalalaan jenne ebbo maal taate amma ati wangeelatti namantaa. Wangeelatti namantaa tamme akka ittiin amanne ragaan sii fida. Wangeelatti nan amanaa. Hin amantaa. Wangeelumna Waaqayyooti. Wangeelumna Waaqayyooti jedha. Wangeelatti amanaa jedhaami Yesuus. Amanaa jechuun maali wangeelatti? Fudhadhaa ittiin jiraadhaa. Ajaja isaa hojiirra oolchaa. Amma kan akkasiin naa himte. Amma wangeelatti amanaa jechuun fudhadhaa itti jiraadhaa caafata waan caafatame san jechuun aan jette itti amanaa jedhe wangeelattis amanaa jedhe Yesuus. Waaqayyottis amanaa jedha. Waaqayyottoo maal jechuu itti amanta? Waaqayyo dubbii masaa kana dubbii kanatti amante jechuun Waaqayyotti amante jechuudha sagalee wangeelaa akkas hin jedhu wangeelatti amanaa jechuun caafata waan caafatamee waan barreeffamee abboomisaa seera isaa kanatti amanaa jechuudha waanuma jiru. Isatti amante jechuun immoo Waaqayyotti amante jechuudha. Maaliif akkati wangeelatti namannee ragaan sii kanna Iyesuus Kiristoos ilma namaa akka ta'e ni amantaa? Ilma namaati. Dhaggeeffadhu wangeelatti ni amanaa naan jettee miti? Wangeelli Yesuus ilma namaati jedha. Ati wangeelatti egaa amante Yesuus ilma namaati jettee amantaa? Ani fi abbaan tokkuma kan jedhu san oo hin fudhattaa hin amantaa? Ansan siin hin jenne akkasii ati sannaan hin jenne ofii kee waan barbaachisu. Ani wangeela kee nan barbaachisu ittiin haajamu ani irraan kaayan ittis hin amanne ittis hin amanu. Wangeela kee ati itti amana. Ati itti amana quraana kiyya an quraana kiyya boqonnaa takka fideetti amantaa bakka kanaan jette siin jedha miti siin jedhu asoo maleedhaan no siin hin jedhu. Okay? Ati dhaggeeffadhu ittiin amantu waan siin jedhe wangeelli kan kee Yesuus nama ilma namaati jedha itti amantaa yookaan miti yes or no aaw adeellam. Na dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos itti amanaan. Ansa siin hin jenne bo Iyesuus inni amantaa siin hin jenne Iyesuus Kiristoos ilma namaati jedha wangeelini Iyesuus Kiristoos akka ilma namaati itti amantaa yookaan miti naan jedhe wangeelatti amanaa jedha. Inni Waaqayyoodha bo Waaqayyotti amanaa. Kana sin gaafanne oysa wiyya akka ta'e garte sammuulaa cufa duudaan jedhan kanuma bar jaamoota jechuun kanuma obboleessa koo kan biraan seen hoolota badee jechuun kanuma akka keetii kana tamme. Okay. Wangeelatti amanaa naan hin jenne amma yeroon caafata si waan isin jedhe naan jette waan isin jedhe wangeelli kan kee Iyesuus Kiristoos ilma namaa ani ilma namaati jedha jecha Iyesuus Kiristoos jedhe kana ni amantaa wangeelatti Iyesuus akka nama ta'e yookaan hin amanu naan jedhi. Afaan Oromoon jiru jira. Inni ofuma isaatiif iyyuu Waaqayyoo Waaqayyoodha jedha dubbii Waaqayyoo ani isatti amana. Ani san sin gaafan gaafii kana dhugaa soba yoo deebisiin jedhan. Gaafii kan dhugaa soba gaafii armaan gadii kan dhugaa soba yoo deebisii jedhan tokko irraa maratata takkaa soba jetta takkaa dhuga jetta dhugaa si soba jettee sin deebistu waan akkasiin jiru.
Na dhaggeeffadhu. Dogoggorsituu kaanii dogoggorsituudha maafan dhugaadha daree maafan gooftaa Yesuus Kiristoos hin kaadee jageessan duratti amma musliimummaan amansiisu si kadhatan sirraa iyyuu. Amma ragaan ayyesan sidhiis eega wangeelatti kiristaanummaan addunyaa kan wangeela amanu yeellam hin jiru barnaguma yaa jiran hin jiru dhugaan isin hima. Waan siin jedhe wangeelatti amanaa jedha wangeela Iyyesuus akka jedhu Maatiyos wangeela Yohaannis 8 banadhu 8:40 irratti akkana jedha. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessanitti meera. Isin ana nama akkasii ajjeesuu barbaadan jedha. Iyyesuus ana Waaqa jedhe moo ana nama jedhe boqonnaa kanarratti? Ana nama jedhe. Nama ta'u itti amantaa? Yeroo foon uffatee jirutti akka namummaatti yeroo foon uffateef yeroo sibiila uffatees haa ta'u ani nama jedhe ni kijibe Iyyesuus Kiristoos. Nama na sammuu kee bane Waaqayyo sammuu kee bane. Wallahi bane ani ijaanin arga gurraanin dhagaa. Gurra lama naa kanne ija lama naa kanne Waaqayyoon arraba tokko naa kanne saniifin sitti dubbachuu nama tokko. Ani nama jedhe moo hin jenne boqonnaa Yohaannis 8:40 irratti jedhe moo hin jenne? Yeroo sanatti akka namaatti yeruma sanaan baana yeruma sana okay yeroo sana osoo jaarraa yeroo Iyyesuus lubbuun biyya lafaarra jiru barattoota isaa waliin yoo jiraatte biyya saba Yihuudaa biyya san keessa yoo jiraatte Iyyesuus nama ta'u itti amantamoo Waaqa ta'u itti amanta ani nama jedhee yeroo san nama jedha gaa kuno. Tamusha. Eega ganamaatti dadhabne ustaata. Wangeelatti namanu. Kute. Haleluya baaraadde bonyoon baga gedhu shalle. Ummatuma ajaa'iba. Argite bara sana osoo jiraate bara Yihuudaa baruma inni kallattiidhaan jiru biyya lafaarra jiru san sa'uma san irraa silaatee ani ilma namaati yeroo jedhu jiruun kana ati ilma namaati miti jedhaan moo ati Waaqa jedhaan banna dhibe. Yaa waa'ee abbaa qabaachuu isaa irratti illee 17 sana 2017 dubbisee fi hin fudhadhu jedhee kanaafuu macaafatti akka inni namanne silma baree jiraan macaafatti namanu. La ilaha illallah. Kiristaanummaan Galatoma abbo irriba nu dho illee waa xiqqoo ibsaaf jedhee yaadeetiin ture ergaan seexanaa isaaf kenname sun illee akka inni sobu isa godhee Roomaa 3:7 irratti Phaawulos akka inni akka sobu jechuudha afaanuma isaatiin dubbatee ture. Ammas illee Roomaa 7:17 kaasee hanga 20tti jechuudha waan gaarii hojjechuu hin jaalladhu waan badaa malee jedha. Kanaafuu ergaan seexanaa sun jechuudha akka inni waan badaa waan hin taane dalagu isa godhe jechuudha. Akkasii ergamaa qulqulluu jedhanii waa'ee Phaawulos dubbachuun qaanyiidha jechuudha. Nama ergaan seexanaa kennamee fi sobuudha jechuudha inni deebinaan ammas nama waan gaarii hojjechuu hin jaallannedha. Akkasitti ufadhaa ustaadana. Keessaa hundee nama boqonnaa tokko dide kaaniin silaa rukunna nama itti wangeelatti dhugoomsuu miti yaani kijiba kootiin gartee nama gara maali wangeelaatti karaa amantiitti afeere maaltu isin galchee hojii dhabar guutuudha waanuma fi jedhu gartee yaani waan hedduu waan Phaawulos waanuma fi caafe saamtuu turuusaa kijiba gartee dharaan nama yaamu idda loloosaatti dhara himachuu akka fadhe munaafiqa ta'u saba kana bira dhaquus sabuma fadheetaa as dhufuus achi dhufuus Yihuudaa abbaa koo akkana ture harmeentii sana jira akkana nama kana yaani mata kana hojii gaasaa hojirtanii rabbi sinaa gargaaru obbo. Osoo qorsiin nyaatiin wangeela dubbachuu jira nuti. Rabbiin waa laafisu. Maa ustaadha nama subii asirra dhufne akka Yoonaas marra jirra. Deebiin dubbatu mawlii ati inni ka amane dubbattani isin ergaa seexana Iyyesuustu kanneef kan jedhe maal asii achi kana hojii haasofsani. Waaqayyo hamtutti meeqam jettani ijaa seexana achi booda. Ajaa'iba wallahi. Ergaa seexanaa kenneef jedhe Iyyesuustu kanneef. Mul'ataaf jara lamaan sana akka wal loluuf jedhee bar akka gartee ittiin qorwa mul'ataas Iyyesuustu kanneef ergaa seexanaati illee isaa kenneef jedhe. Ajaa'iba wallahi. Allah. Eskira wallahi. Dafqoo mata kana. Kabiraalee kun onu bira ni jira dhiqoo keessa deebi'ee malee. Tokko ni jira gubbaa kana. Lammii jira illee. Lammii kabee. Keessa deebi'ee malee ni jira.
Ustaz rakkoon jira macaafumatti qabananii. Osoo macaafatti amananii waan takka siraa gaariidha. Hin amantu. Daawit ati har'a shabakaan kee maal ta'e? Daawit jedhan tokko numa ergataa numa galchaa numa bu'a. Maal akka ta'e hin beeku wallah. Isallee gaafanna macaafa kanatti nama na laatanni. Kiristaanuma macaafatti amanuu dhabne ustaaz. Sirraa kun nagawa. Marraja nama aduu namayya. Raaraa to. Raaraa jedhee miti. صلاة العصر Aboo afuurri keenya. Kan qaraxaa singorsa haleluuyaa singoksa haleluuyaa jedhama. Cuupheen samaayidha Bakkan gadi kee sitti kanarratti yaabuu. kan coomee ulfa. Kan kee kan golgoleessee sirra haa rukutamu jedhe boo maqaa gooftichaa isa duune sanaan garte. Imimmaan kan kee hasi boochisu akka hin gammanne maqaa Abu Mu'aazinii fi maqaa holichaatiin maqaa re'eellee itti dabali jedhe boo. Amma hin dhufanii bara kanatti. Hafuura qulqulluutti qoosaa jirtan ustaadha. Namaaf hin dhiifamu. Hafuura qulqulluutti maal goota hin qoofnu sinutti gartee. Billaan samiirraa dhufe si biran darbin jedhin si haa rukutu si haa qinxiru si haa cicciru jedheen. Macalaase jedhe seexaan irree jedhe jedhi macalaase amma macalaase jedhe yeroo shan jedhi bar. Ajiib wallah. Jaakkeettii ibiddaa sitti buusa jennaan intalli teessee aamiin jetti. Laa hawla walaa quwwata illaa billaa jedhee achi jala badeera. Safayyaa qabu rabichi de. In hollodhu jedheen holladhe jedheen jettee holla garaan rukkube. Ajiib wallah. Wallahi nufitti jalatti. Nu bashannansiisaa jirti. Kamalee hedduu bara nu bashannansiisa baga wangeela kana. Wanni siin nu arsite wangeelumatti amanuu dhiisuudha malee wangeelatti namantu. Waa barraa jiru fudhatu. Nuti bu'aarree bar. Eessa fudhatti wal quba qabdi. Bu'aarre. Wal duukaa laga dha'iise. Daawit kuttume maal yaa Daawit kiyya. Hafuura hamaa si seene. Kootu Sirraa sirraa rukunnaa rukutaa. maqaa holichaatiin. Tamee kiyya ol bahime ustaadatti irraa dha'u waan ol bahime tamee kiyya. Maqaa Oromoo kutaa kudha takkaatiin sirraa rukunnaa. Maqaa hoolaa ija torbaatiin illee. Hoolaa ija torbaan nageerre takka. Hoolota inni soolicha takka jedhe hoolota koo jedhaa beektaa ammas warri badees warra akka hoolotaa bade. Re'een gara bitaatiin teesse re'een ibidda seenti hoolonni jannata seena jechuudha. Yesuusis ofiif hoolaadhaa beektaa. Kanaan na dhibee mi'an. Kanaan na dhibe. Innillee noolaa tamee kiyya si ergee jira. Qoyyeeli. Fayyeera jedhe fayyeera. Maalo ijoollee Eessaa shabakaa isaa kiyya. dhukkubaa guyyuu. Ajaa'iba wallah. Tame Jira. baga jiraatte abboo. Ameen. Milittee deebitammoo hafuura fudhattee. Hafuuraan mitiin bilbila na jeeqaa jira. Akkana. Hafuura qulqulluun waa'een torkii kana faa quban qabu moo akkamisa? Dhiifama afaanan ittiin waa'ee hafuura qulqulluutti si faana ittiin qoosuun qabu yaaduma sin dhaggeeffadhaa jira mee jedha akkuma duraatti itti fufa. Kontiinu. Qoosuu miti irraa ifanna ka. Irraa ifadhu akka inni lamuutti hin deebine shabakaa kiyyaatti.
Ai dhimma hafuura qulqulluu keessan galu obboleessa koon. Obboleessa kiyya akkasii miti jaakeettii ibiddaa itti uwwiseetiin marra janama aduu namayya raaraa too raaraa yeroon jedhee amma irraa bahee dhabama ta'a agarteedha sila diimessaa ture. Amma sirriitti waliin dubban tole. Itti fufi. Ayya. Ati waan amma amantee mi akka Paawuloos ergaan seexanaa kennamee Yesuustu kenneef jettee amantee jirta.